ta'uu qabu. Maalummaa koof na jaallate Waaqayyo. Ani maqaan koo Bishee Harkaadha. Dhukkuba gadameessaati. Dhukkuba gadameessaa kanaaf yaalamin hin jiru fayyuu hin dandeenye jechuudha. Dhibee kana gaafa dhibame kaasee dhangala'aan kun humnaa ol dhangala'aan kun shittaa qabaa, foolii qabaa, namni na bira taa'uu hin danda'u. Abbaa manaan akka na godhu qabu isatu narraa micaa. Agabaattee narraa micanii sayyuu narraa micuu hin danda'an. Maaliif ani yoo ofii koo foolii koo ofii koo nan jibbaa. Ofii koo tana jaaran narraa siqadhuun jedha isaanis. Ani ofii koodhii ofii mokotti na jaallatu qabadhee ciisaa jira. Yerootti gaafa ni naamichu bakka daqiiqaatti narraa mica isatu narraa mica garaa balleessa waan ta'eef garaa natti bal'ate garmalee garaa natti bal'ate egaallee dhiisii badii kan jedhanillee jiru garuu akka jedhame sanan taane Waaqayyoon ni galfata natti kenne na gaafata waan ta'eef amma gaa Waaqayyo galfata kan dhufee nan kaaflatutti an laban kaa'u qabu ofirraa kutee gatu daa'ima isheen naa kennite kana laalee garaa bal'adhaadhaanii anniiseen baddu guyyaan Waaqayyoon gaa anaafis hin dhufa isheefis hin dhufa barri jedhee obsee egaa dugdaan ciisuu hin danda'u cinaachaan ciisuu hin danda'u garaan ciisuu hin danda'u nyaataan sun humnaan olii bakka humna kolol ta'e hospitaalaan dhufee akkas na ilaalanii raataniitu bakka naqamtee deemtaa referensii godha naqamtee deemtaa najjoo gaafa geenyu inturreesii achuma ga'een as duran jalqaba dhufee asitti kadhachiifadhee jechuudha. Ribeerii naa kennan ongedaawii naa kadhadhaan jedhanii naa kadhataniiti Waaqayyo si wajjin haa ta'uudhaanii magannaniisa. Shirooppii gadameessa koo kana keessa meeshaa gashanii foolii shittaa qabu sana guddisaniitu asii ol naqamtee deemaa naan jedhanii axxarraamee dhiigi koo gaafa deebee dhufu bakka ammaa bammatti irratti hojjetamee impireeshinii ta'ee muramee hin bahu taanaan gara kaanseriitti adeemaa dhiiga moo qabdu dafii dhaqee wallaanamtee dasiin booddee dhuftee impireeshinii taatee impireeshinii sana cufee machitti hambisuuf jecha Waaqayyo dhiiga na dhowwate malee ani micaa wala deemaadha waan ta'eef ataanii ilaalanii raataniitu maaliif mana fura tursite dafii yaalan ishii jenneen bakka dhibeen kun farameera asumatti yaalamtaan angara biri dhibba jaaduu waan qabadhee dhaqee mana qorichaa sana abbeen bahu addana jiru waan ta'eef baadiyyaarra waan ta'eef dhaqi ilaalame naa hin dhaqee gaafa naqu biri dhibba jaaduu waan asumaati kaardii baafatee asumatti yaalamta asumatti impireeshinii taataa naan jedheen gaafa nakkeeduu nan callaqame angana kadhachaan jiruun jedhan yeroo namni waa'ee impireeshinii dubbatus waa'ee impireeshinii irra jira nama waa'ee fayyuu irra jira malee jedhe inni sunis waa'ee impireeshinii haasaa baqassanii baasa Waaqayyoon impireeshinii godhee ol dhufee Waaqayyoon irra jira jedha mana kadhaa gaafa naqu dugda dhugaa waan baay'een irratti barreeffamu garuutumaan isa dhaga'uuni Waaqayyo fayyisaa akka ta'e madaa mokkaadhu sababan beekuuf jecha lolaa gosa kanarraa kun waan hin beekuuf jechaan fuula Waaqaatti marmaara yoon balees yoon neegodhes yoon qabaadhes yoon nabes yoon xuraa'es yoon miicadhes garaa koo kutadheen Waaqayyo yoo na fayyise na fayyisaa na fayyisuu yoo baate immoo impireeshinii tolan jedhu Waaqayyoon jedhaanii abdiima kanaaf amantii kanaa godhadheen deemannaa gaafanii facaasaa dheengaddaa dhaqeen of ilaalu innaa akkas telegiraamarra ilaalee raatee bakka impireeshinii asumatti taataa jedhee na gaafa isaan akkee raatee asii immoo dhaqiiti kontu dhaqeen si ilaalaa na fuudhee ga'e gaafa dhaqeen ilaalu beerri jiru sibilii isa biliseen jedhe anumaan jedhe sibilii biliseen jedhe anuma biliseen jedhe biliseen argaa jedhe adda bijama baafta kennan Yesuustu jiraan jedhe akkuma jedhe naan amantiin kee maa godhan muloongeeliidhaan jedhe isin warra korokkodiidha sinaayyuu naan jedhe dhuguman warra korokkodiidha Yesuus gooftaadha akka koo dhibee baattee rakkina baattee muddama baattee kan deemtu gara Waaqayyootti yoo jette Waaqayyo madaa keessa na fayyisee si agarsiisa innaan ani deemee lafa namaa ga'uu hin danda'u nama bukkee nama darbu wayyoo nama tajaajila yoo nan jedhan garuu ajaa sana seeddan gaafa dhufee maqaa irratti kadhadheeti fooliin kos innaa ubbate narraati nabbis nan baqanne attarraati naan jedhan anoo fayyadan jedhan yeroo inni waa isaa ta'u anoo fayyaan jiran jedha malee guyyaa tokkollee waa'ee kanaati sammuun kan janna qabu eddan gaafa lafa kana dhufee wangeelaa ifaatti madhee kadhachiifadheeti marrummaan koo ni dubna gaadhabus offaan koo ni nagubus inni na nyaatus gaafa lafa kanatti kufee akka abidda wayitu narraa bobee jedhe maaltu sitti dhagaame jedhanii na dhuguma akkuma gaafa sana akka abidda wayi narraa bobee edda gaafa sana sammuun kos Waaqayyootus jecha tokkitti dubbate sanaan immoo amanamaadha Waaqayyoon jedhe akkuma isin jettanii dhattee ilaalamtee hin jiru isin jedhu naan jettanii isin immoo karaa keessan immoo kan naan jedhe Waaqayyo isan eeggadhaan immoo yeroo namni dhufee waan akkasii natti taasa'u ani meen jedhennaan impireeshinii taatee dooktarii irraa dhaqee malee Waaqa irraa dhaqee hin jira haalleluuyaa akkuma koo ba'aan sitti ulfaatee haalli sitti ulfaatee dhibeen gassi qabee hiriyaa biraa si hambisee yoo jiraate damma qabooti jirta yoo ta'e Waaqa isa tokkicha gara duwwaa abdan ani obbolaa baay'een qaba haadhoon koo nama kudhan garuu namni dhufee
guyyaa tokko manjii akka dhiichisaatti birrii 50 bitee fedhan kuusan Iyesuus fira guddaan qabu kan ta'e. Yoo narra malee akka xiramu maalummaa koof na jaallate Waaqayyo ani nama wallaalaa kana ani nama akka kanaatu jiraatu kana maaliin na jaallate Waaqayyo hunda kee ammoo maaliin na filate waan jedhu waan baay'ee yaadu.